Aanaa keessatti loltoonni Biltsiginnaa nama tokko ajjeesuun aanaa Asakoo keessatti ammoo mana jiraata tokko diiguun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef Jaalwabii biyya. Godina Arsii Bahaa Muunessaa ganda Daamoo Dhimbiibbaa iddoo addaa Dhimbiibbaa jedhamu keessatti bitootessa 8/2026 loltoonni Biltsiginnaa nama maqaan isaa Biraanuu Abarraa jedhamu nama tuttuqaa siyaasaa kamiyyuu hin qabne sababa inni Oromoo ta'e qofaaf Oromummaa isaan yakkanii mana isaa keessaa gadi baasuun ajjeesanii deemuu jiraattonni Arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Namni kun nama hawaasa keessatti jaalatamummaa guddaa qabuu fi hojii isaa qofa hojjechuun beekamu kan hawaasni hundi isa jaallatu akkasumas wallabdee nama tokko irraa kan hin qabne ta'uu jiraattonni himuun namoonni gandicha keessa jiraatanis du'a nama qulqulluu kanaatti gadda guddaan guutamanii jiraachuu dubbatu. Oduu biroon ammoo godinichuma aanaa Asakoo magaalaa dhalataa Caffaa jedhamu keessa nama maqaan isaa Asan Godaanaa Waaqoo jedhamu jala mana qorqorroo balbala 4 yookaan singoo 42 qabu diiguun maatii isaa waliin bakkeetti hambisu jiraattonni Arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Qaamni mana nama kanaa irratti diigee milishaa fi riphee lolaa empaarichaa yoo ta'u afaan qawween sodaachisanii mana isaa irratti diiganii deemus jiraattonni ibsaniiru. Namni kun nama nagaan jireenya isaa geggeessu yoo ta'u loltoonni kunneen dhufanii mana isaa diiguu malee sababa manni isaa diigamuufis kan ittiin himne ta'uu fi yeroo ammaa kana maatiin isaa iddoo itti goran wallaaluun rakkataa jiraachuu jiraattonni dabaluun ifoomsaniiru. Godina Bahaa Wallaggaa magaalaa Naqamtee keessatti reebichaa fi doorsisni uummata nagaa irratti jabaachuun ifoome. Jaalkennaa sabaa waan qindeeffate qaba. Godina Bahaa Wallaggaa magaalaa Naqamtee keessatti ergamtoonni abbaa irree madda jeequmsaa babal'isuuf boqotanii hin beekne bitootessa 7/2026 naannoo addaa safara Qassoo jedhamuun beekamu keessatti halkan wal gurmeessuun manneen namootaa irra deemanii reebichaa fi qawweedhaan isin ajjeefna jechuun jiraattota doorsisan. Adeemsa empaayerattiin ittiin geggeeffamaa jirtu daba ta'uu isaa kan hubatan murni meeshaa hidhatee nageenya biyyaa eegna jedhan gochoota seeran isaan gaafachiisu hundumaa sodaa dhabuu irraan kan ka'e akkuma barbaadanitti waan fedhan bakkeewwan deeman maratti raawwachaa akka jiran keessa beektonni ONM'if gabaasan. Biyya nagaa balleessuudhaaf duubatti kan deebi'anii hin beekne mataa murnichaa dabalatee fakkaattonni isaaf deeggartoonni maqaa Itoophiyaaf olii fi gadi raafamaa oolan seenaa isaanii awwaalanii maqaa isaaniif garaa isaanii guddifachuuf biyya akka addunyaatti beekamtu kana raasanii balleessuuf gubbaa hanga gadiitti haal duree jiru wal hubachiisanii bifa qindaa'aa ta'een mirgoota dhala namaa hundaa balleessanii akka barbaadanitti biyyicha hacuucaa akka jiran hojiin isaan guyyaa guyyaan raawwataa oolan ragaadha. Abiy Ahmed akka nama karoora biyya guddisuu qabu olii fi gadi biyya irra marmaaruun sobaan uummata raatessee biyyi jireenya jijjiirama guddaa qabdi. Bu'uurri misoomaa sirriitti geggeeffamaa jira. Gufuulee misoomaa ni balleessina jedhee holola sobaan gurra uummataa duuchaa kan oolu garuu dhugaan mul'ataan ijaan argamu immoo waraana isaa biyya irra bobbaasuun dhalli namaa akka itti jiraatu dhabee gufuu misoomaa jechaa ture karaa eegdota isaan uummatichi rakkataa jiraachuun dhugaa baraan hin haalamneedha. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Guldisootti hidhaan uummata nagaa irratti jabaachuun ifoome. Dabalatasaaf Jaalaqaafan Fayyeera. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Guldisoo ganda tokko keessatti bitootessa 4/2026 kaasee hanga gabaasni kun qindaa'etti namootni danuun hidhaatti dararamaa jiraachuu jiraattonni dubbatu. Seera jiruu kaamsanii seera mataa isaanii bocochuun biyyicha bulchaa kan jiran kaadroonni akka feetee jiraatan kunniin gochoowwan namni keessaa hin qabne humnaan itti maxxansuun qorannoo seeraa tokko malee hanga barbaadan mana hidhaatti dararanii maallaqa irraa fudhachuun gadi lakkisaa kan jiran ta'uu fi namoota maallaqa gaafataman hin qabne immoo mana hidhaadhaa gadi baasanii reebicha qaamaa laalessuu irratti raawwachuun manuma dararaatti deebisanii gidirsaa akka jiran jiraattonni itti dabaluun dubbatu. Akka jiraattonni yaada isaanii Oromiyaa Naashinaal Miidiyaaf ibsanitti namootni kan hidhamaa jiraniif irra caalaatti karaa salphaatee madda argannoo isaanii waan ta'eef namni hidhamuurra maallaqa gaafatame kaffalee akka ba'u waan beekaniif sadoo isaanii guuttachuuf jecha yakka tokko malee dhala namaa argan mara qabanii hidhaa akka jiran keessa beektonni naannicha Arraata biyyoolessa Oromiyaa feeranii jiru. Kaayyoo deemaniif kan hin beekne utubdoonni aangoo nam-tokkeef lubbuu isaanii dhabaa kan oolan sammuun isaanii nama dararuutti kan amanu saba isaaniif gara laafina tokko
kan hin qabne waanuma har'a ittiin bulan kan argatanii lubbuu namaa obbaasaa oolan dhugaaf soba adda baasuu kan hin dandeenye bakkuma namni isaan oofetti kan oofaman iji isaanii waan qajeelaa ilaaluu kan hin beekne dabarratti bobba'uun kan dursanii argaman yeroo adda addaatti gochoota safuu uummatichaa cabsaa ooluu raawwachaa jiraachuun ragaaleen hedduun mul'ataa oolu. Empaayirattiin raafama hamaa keessa galuu ishee hubatanii gocha raawwataa jiran kana sodaa tokko malee ija jabinaan kan dalagan harreen duute waraabessa hin sodaatu akkuma jedhamu gocha raawwataniif itti gaafatama jalaa hin baanuu jechuun sammuu isaanii amansiisanii hamma lubbuun jirrutti waan barbaanne goone itti gaafatama keenya fudhannaa jechuun har'as akka barbaadanitti gochoota akka ajjeechaa, reebicha, saamicha, manneen hawaasaa gubanii barbadeessuu, shamarran dirqiin gudeeduu fi kan kana fakkaatan akka dalagaa oolan itti dabaluun dubbatu. Abiy Ahimad gochoowwan karaa ergamtoota isaa raawwataa oolan kana guutummaan guutuutti keessa utuu beekuu qooda seeraan sirreessuu dhiise akka isaan kana caalaatti daba raawwataniif waraanni koo lubbuu tokkittii qaban sabaaf gumaachanii hojii gaariin biyya geggeessaa jiru jedhee jejaa kan oolu ergamtoonni isaanii immoo kana da'oo godhachuun hojii isaanii ammeenyaa kana caalaatti akka itti fufaniif tumsaa jiraachuun isaa beekamaadha. Aanaa baateetti caasaaleen biltsiginnaa maqaa waraqaa dijitaalaa isinii baafna jedhuun jiraatu saamaa kan jiran ta'uu fi milishoota keenyaa fi jechuun barsoota irraa miindaa isaanii muraa jiraachuu barsoonni ONM itti himan. Guutuu gabaasichaaf jaalsa baafan waggaarii. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa baateetti murni saamicha madda galii isaanii isa olaanaa taasifatan biltsiginnaan hawaasa qaaleensi jireenyaa mataarra bahee ilmaan isaaniiyyuu guddifachuun qormaata guddaa itti ta'ee jiru. Osoo isaan waraqaa eeyyamaa dura qarshii itti kaffalanii baafatan qabanii akka saamichaaf isaaniif mijatutti waraqaa eenyummaa kan duraa dhiisanii qarshii 400 aga 500 akka kaffalaniif dirqamsiisaa jiraachuun ifoome. Akka jiraattonni jedhanitti namoonni dura waraqaa kana baafatanii manaa qabanis kan duraa itti dhiisifamuun haaraa akka ulaa saaqataniin maallaqa gaafatamaa jiraachuu fi waraqaa dijitaalaa isaan jedhan kana qarshii jedhame namoonni yeroo sanatti of harkaa hin qabne ammoo liqaa fuudhanii akka kafalan taasisaa kan jiran yoo ta'u namoota osoo waraqaa qabnu maaliif lammaffaa qarshii kaffallee baafanna jedhanii gaafatanii fi qarshii hin qabnu jedhan hidhaa, reebichaa fi ergama biroo qabdu jechuun sodaachisuun saamicha hamaa geggeessaa jiraachuu isaanii itti dabaluun dubbatu. Oduuma saamichaatiin aanaa baatee guutuu keessatti lukkeeleen murna faashistii Abiy Ahmed barsiisota madda beekumsaa fi qaroo dhalootaa ta'an barsiisota miindaa xiqqoo hojii isaaniin waliin madaallee argataniin hawaasa isaaniif tola oolanii magaalaa fi baadiyyaatti dhaloota abdii boruu barsiisan maqaa milishoota keenyaa fi jedhuun miindaa isaanii irraa qarshii 100 murachaa jiraachuu fi barsiisonni gaaffii mirgaa isaanii akka hin gaafanneefis qawween sodaachisuudhaan doorsisaa jiraachuu barsiisaa naannicharraa arraanni biyyoolessa Oromiyaa dubbise tokko addeessee jira. Gareen saamichaaf of ijaaranii guutuu Oromiyaa keessa bobbaafaman miindaa barsiisotaa irraa muruu fi dhorkachuu sabbataa dhiyyeessaa hiikkachiisuun garaa isaanii guuttachuudhaan cinatti diinagdee impaayiratti laamsha'ee deebisanii suphuu fi giiphii isaanii guuttachuudhaaf ifatti ba'anii hiyyummaatu yakka malee atuu fi saamuun yakka miti maqaa jedhuun hojii isaanii dilee kan ta'e saamicha irratti bobba'anii jiraachuun ifa galaa. Aanaa Anfilloo keessatti miseensonni waraana biltsiginnaa 3 hidhannoo guutuun wabootti harka kennatan jaaljigsaa sirnaa waan qindeeffate qaba. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Anfilloo mooraa qobsuma waraana seertumii irraa miseensonni waraana PP baay'inaan 3 ta'an waboo wabii uummata Oromootti harka kennachuu hooggansi waboo bakkichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessee jira. Waraanni duratti impaayera Itoophiyaa tiksuuf dafqa cobsaa turan kunneen miseensota raayyaa ittisa biyyaa ofiin jedhan kan ta'an yoo ta'u mooraa waraana biltsiginnaa ganuudhaan gaachana saba Oromoo wabootti hidhannoo guutuun makamanii jiru. Gama meeshaattiin snaayipera tokko akaamaa 2 gumbii akaamaa 4 fi gumbii snaayiperaa 2 rasaasa akaamaa 120 rasaasa snaayiperaa 50 hidhannoo 2 waliin dirree qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamaniiru. Simannaa gama waboon isaaniif godhametti hedduu kan gammadan miseensonni harka kennatan kunneen kanaan dura dirqamsiifamanii gara mooraa waraanaa akka geeffamanii fi gochi gara jabinaa guyyuu uummata Oromoo irratti tiksitoota
humnoota impaayiraan raawwatamaa oolu salphaa akka hin taane dubbatu. Qabeenyaa saamuu, doorsisuu, hidhuu fi ajjeesuun kan baratame ta'uu eeruun mooraa balfamaa sana keessaa baanee dirree qabsoo haqaatti makamuu keenyaaf ammoo daran gammadoodha jechuun ifoomsaniiru. Murni bilxiginnaa ergamtoota isaa guutuu Oromiyaa keessa bobbaasuun gariin dantaa dhuunfaan bitee gariin ammoo dirqamsiisuun impaayera akka leellisanii fi akka tiksan taasisus ilmaan sabichaa sabboonummaa qaban ammoo mooraa bilxiginnaa onsuun dirree qabsoo bilisummaa Oromootti makamaa turuu fi jiraachuun haqa gonkumaa hin haalamneedha. Aanaa Muunessaa fi Roobee Diidaa keessatti loltoonni biltsiginnaa namoota nagaa ajjeesuun dhaga'ame. Guutuun gabaasichaa akka taanutti isiniif dhiyaata. Humna meeshaa waraanaa hidhatee dirree irraa isaan loludheessuun hawaasa meesh maleessatti ol deebi'anii haaloo kan ba'an loltoonni biltsiginnaa godina Arsii Aanaa Muunessaa fi Roobee Diidaa keessaa namoota nagaa 4 mana isaanii keessaa qabuun hidhanii boodarraa mana hidhaarraa baasuun ajjeesuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Bitootessa 9 Aanaa Roobee Diidaa magaalaa Jeenaa ganda duwwaa tokko keessatti namoota eenyummaan isaanii hin beekamne mana hidhaa aanichaa irraa baasuun magaalaa Roobee walakkaatti nama 3 rasaasa itti roobsanii ajjeesuun reeffa isaanis bakkeetti darbatanii deemu jiraattonni itti dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsanii jiru. Ittuma fufuun Arsiidhuma Ba'aa Aanaa Muunessaa ganda Daamuu Dhimbiibbaa iddoo addaa Dhimbiibbaa jedhamu keessatti nama maqaan isaa Obbo Kaasahuun Biraanee Abarraa jedhamu abbaa ilmaan tokko kan ta'e Bitootessa 2026 mana isaa keessaa qabuun mana hidhaa geessanii guyyaa tokko bulchuun gaafa Bitootessa 7 mana hidhaarraa baasanii ajjeesuun reeffa isaa bakkeetti darbatanii deemuun hawaasni osoo hin argin reeffi bakkee keessa oolee buluu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf gabaasanii jiru. Obbo Kaasahuun nama umurii 26 yoo ta'u barumsa isaa hanga sadarkaa kutaa 12ffaatti baratee xumuruun jireenya hawaasummaa keessa jiraataa kan jiru ta'uu fi hawaasa keessattis nama akkaan jaallatamaa fi iddoo guddaa ga'a jedhamee eegamu akkatti jiraattonni himuun loltoonni biltsiginnaa kunneen garuu maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhu itti maxxansuun ajjeesanii jeemtonni itti dabaluun ibsanii jiru. Aanaa Nuunnuqumbaa keessatti waraanni maafiyaa PP manneen jiraataa gubaa jiraachuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef jaalfalmataa Lammi. Godina Ba'aa Wallaggaa naannoo Nuunnuqumbaa ganda waamaa lalisaa keessatti waraanni maafiyaa PP Bitootessa 2026 mana jiraattotaa gubuu fi namoota nagaa irratti reebicha ulfaataa irraan ga'aa jiraachuu jiraattonni himan. Akka jiraattonni himanitti waraanni maafiyaa PP mana obbo Gammachuu Firrisaa qabeenya guutuu waliin abiddatti shidanii gubanii barbadeessuun isammoo qaamsanii fuudhanii kan deeman yoo ta'u nama maqaan isaa Baabunee Caalii jedhamu ammoo reebicha ulfaataa irraan ga'uun afaanii fi funyaaniin dhiigarra yaasanii akka deeman jiraattonni itti dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Namoonni akka waraanaa maafiyaa PP'n irratti raawwatame kunneen badii tokko osoo hin qabaatiin maqaa sobaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhutti moggaasuun mana irratti gubuun qe'ee fi qabeenya isaanii irratti raarsaa akka jiran jiraattonni keessa beekan itti dabaluun addeessanii jiru. Aanaa Awwaa Galaan keessatti waraanni murna gabroonfataa PP dargaggoota jublaan mooraa waraanaatti guuraa jiraachuu fi maqaa nyaata milishaa jedhuun maallaqa uummataa saamuu ammeessan. Guutuu gabaasichaaf jaaleeraan gameessa. Godina Qellam Wallaggaa Aanaa Awwaa Galaan gandoota garaa garaa keessatti tibbana Bitootessa 2026 irraa eegaluun waraanni PP dargaggoota jumlaan gara mooraa waraanaatti guuruu fi maqaa nyaata milishaa jedhuun maallaqa humnaa olii dirqamaan uummatarraa saamaa jiraachuu jiraattonni bakkichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti damni murna kanaan akka aanichaattis ta'e akka Oromiyaatti raawwatamaa jiru haaraa ta'uudhaa baatus tibbana ammoo bifa adda ta'een aanichuma mandara 21ffaa fi kanneen biroo hedduu keessaa dargaggoota jumlaan guyyuu gara mooraa waraanaatti guuraa akka jiran ifoomsaniiru. Kanaan alatti ammoo maqaa nyaata milishaa jedhuun uummata doorsisanii maallaqa 10,000 hanga 30,000tti dirqamaan guuraa jiraachuu himuun akka aanichaatti damni murna kanaan nurra ga'aa jiru waan yaraa miti jechuun dabaluun eeranii jiru. Sirni bilxiginnaa ergamtoota isaa summii jibbaa itti biifuun leenjisee guutuu Oromiyaa keessa bobbaasuun taatee bara bulchiinsa Minilik lammaffaan aanolee fi calanqoo irratti raawwateen olitti sirna dullacha abboota isaa irraa dhaaleen uummata Oromoo biyya isaanii Oromiyaa irratti duguuggaa sanyii mancaasaa jiraachuun dhugaa ifa galaadha. Awustiraaliyaan taphattoota garee kubbaa miilaa dubartootaa Iraan 2 dabalataaf kolugaltummaa kenniti. Jaal Amansiis Kaayyoo dabalata qabu. Miseensonni garee kubbaa miilaa dubartootaa Iraan 2 dabalataan osoo riyyoonni isaanii hin deemin dura Awustiraaliyaa keessatti kolugaltummaa akka argatan ministeerri
Ministeerri dhimma biyya keessaa biyyattii Tooni Burkee himanii jiru. Lamaan isaanii taphattoota 5 guyyaa tokko dura viizaan namummaa isaaniif kenname waliin walitti makamuu isaanii Burkeen kibxata kaleessaa Kaanberaa keessatti gaazexeessitootaaf himaniiru. Namoota garee isa boodaa keessa jiran keessaa tokko taphataa yoo ta'u, inni kaan ammoo hojjetaa garee akka ta'e Burkeen kan dubbatan yoo ta'u, lamaan isaaniiyyuu osoo hiriyoonni isaanii gara buufata xiyyaaraatti hin geejjabimin dura kooluu galtummaa gaafatan. Gareen kun kibxata galgala sa'aatii biyyattiitti gara Iraan deebi'uuf Sidnii Awustiraaliyaa irraa ka'uun isaa kan hafe yeroo mormiin guutuu fi aarii guddaa qabu hoteela garee kanaa fi buufata xiyyaaraa irratti kan raawwatame yoo ta'u, lammiileen Iraan Awustiraaliyaa dubartoonni kun akka biyya hin baane dhorkuuf yaalan sodaa nageenya isaanii Iraan keessatti mul'atu kaasuun. Taphattoonni Iraan tapha dorgommii torban darbee Awustiraaliyaa keessatti gaggeeffamu dura faaruu biyyattii faarsuu dhiisuun gochi kun akka mallattoo mormii Iraan irratti mul'atutti ilaalame. Gareen kun taphoota booda taasifaman irratti faaruu Iraan kan faarsan ta'us falmitoonni mirga namummaa gochi isaan miidhuu danda'u jalqaba uumamuu akeekkachiisanii jiru.